Attam ooltan oduun har'aaf qabnu kunoo. Jeneraalli sadarkaa olaanaa kan Sudaan Abdul Fattah al-Burhaan labsii yeroo hatattamaa kan labsan yoo ta'u kaawunsiliin biyyattii kan waraanaa siviilotarraa hundeeffame biyyattii waggaa 2 darbaniif gaggeessaa ture diiganiiru. Waraanni biyyattii muummicha ministeeraa Abdallaa Hamdookii fi aangawoota biroo kaawunsilii biyyattii bulchaa jiru ega hidhanii booda al-Burhaaniin tuuta oduuf wiixata har'aa ibsa kana kennan. Ministeerri odeeffannoo ka Sudaan marsariitii irratti ibsa maxxansuu kan itti fufe yoo ta'u Hamdook ka hidhaman fonqolcha mootummaa deeggaruu waan didaniifi jedha. Hamdook hidhamuu isaanii gabaasni dhaga'ame booda kaartuum keessatti mormiin ka'ee jira. Oduu booda gabaasa qabna. Itoophiyaan dilbata kaleessaa haleellaa samii irraa gaggeeffamu Tigraay irratti kan itti fufte yoo ta'u haleellaan akkasii torban guutuuf jedhu kun humnootii Tigraay harka caalaa to'ataa jiran irratti gaggeeffamaa jira. Haleellaan inni tokko Maayitsabrii keessa kan jiru bakka leenjii adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF irratti qiyyaafatee jedhan dubbiimaan mootummaa Itoophiyaa Laggasa Tullu. Inni lammaffaan Aduwaa keessa kan jiru warshaa waraanaa TPLF'n to'atamu irratti ta'uu fi guutummaatti barbadaa'uusaa ibsi mootummaa Itoophiyaa baase beeksisee jira. Inni Maayitsabrii sun bakka TPLF namoota seeraan alaa funaannateetti leenjisuu fi meeshaalee gurguddoo keessatti kuufatu ka jedhan dubbiimaan mootummaa qiyyaafanni haleellaa gaggeeffames fiixaan kaba'e akka ture nan mirkaneessaa jedhaniiru. Mooraan baqattootaa naannoo sana jiran garuu hin rukutamne jedhamee jira. Dubbiimaan TPLF Geetaachoo Raddaa Rooyitersiif akka ibsanitti haleellaan Maayitsabrii irratti gaggeeffame hospitaala iddoo sana jiru cina dha'uusaa waayilota koorraa adda baafadheeraa jedhan. Hangam beekutti namni miidhamee hin jiru jedhanii haleellaa Aduwaa irratti gaggeeffame jedhame irratti garuu odeeffannoo tokkoyyuu hin qabu jedhaniiru. Mootummaan akka waan guutummaan Tigraay waaltaa leenjii taateetti fakkeessaa jira jedhanii kun waan hiikan qabnee fi waaltaalee leenjii jedhaman kana hin qabnu jedhanii jiru. Gama kaaniin oduu gabaasaan raadiyoo sagalee Ameerikaa Mulugeetaa Asbahaa Maqaleerraa akka gabaasetti haleellaan iddoo lamaanitti gaggeeffame kun namoota nagaa irratti miidhaa guddaa geessisuu isaa itti gaafatamtuun biiroo koominikeeshinii bulchiisa naannoo Tigraay Addeliyaa Kaasaa dubbatanii jiru. Torban darbee kaasee namoota nagaa Maqalee keessaa irratti haleellaan xayyaaraa qiyyaafate gaggeeffamaa akka ture. Inni dilbata kaleessaa immoo itti fufiinsa saduraatii jedhan Addeliyaan. Kan ammaan dura loltootaan barbadaa'eef saamamee ture warshaa huccuu almaadaa dhabamsiisuuf kan gaggeeffamedha jedhan. Gama kaaniin naannoo hospitaala Maayitsabriitti haleellaan gaggeeffames namoota nagaa irratti kan qiyyaafate waliigalaan uummata Tigraay dhabamsiisuuf deemsi jiru itti fufuusaa ibsaa jedhan Addeliyaa Kaasaa. Lubbuu namaa fi qabeenyaa irratti miidhaa guddaan dhaqqabuusaa ibsanii miidhaa dhaqqabe sirriitti baruu fi sararri quunnamtii waan hin jirreef jecha hin beekamne jedhan. Gama kaaniin TPLF ibsa baaseen bakka adda addaatti injifannoo gonfachaa akka jiru ibseera jechuudhaan Mulugeetaa Asbahaa Maqaleerraa gabaaseera. Koreen birkii alaa kan mana maree Yuunaayitid Isteetsi Itoophiyaa kan ilaaleen murtii dabarsee jira. Murtiin kunis hookarri biyyattii keessaa xumuraa akka godhatu akkasumas humnootiin Itoophiyaa hidhattoonni adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti battalumatti dhukaasa dhaabinsi akka ta'u gaafateera. Guutummaa gabaasa kanaa oduu boodatti deebina. Ajajaa Al-Shabaab duraanii Muktaar Ali akka mana keessaan baane dhorkamuun koo filannootti hirmaadhe akka waajiran qabanneefi jedhee jira. Maqaa Abu Mansuur jedhamuun kan beekamu namni kun ittaanaa hoogganaa Al-Shabaab kan ture yoo ta'u bara 2017 garee Al-Shabaab keessaa egaa akka hamaatti walitti bu'iinsi uumame booda dhiisee ba'e. Mootummaan Somaaliyaa ganee ba'uusaa kana jalqaba kan faarse yoo ta'u booda garuu filannoo pireezidaantummaa bara 2018 gaggeeffamutti akka hin hirmaannee fide. Magaalaa Moqdishoo keessa mana keessaa akka hin baane erga bara 2018 kaasee hidhamee kan jiru Abu Mansuur raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsetti mana keessatti hidhamuun koo siyaasarraa maddee jedheera. Akkaan filannoo irratti hin dorgomne ittisuuf filannoo biyyattii kibba dhiyaa keessatti ta'urraa na ittisuuf na hidhan jedhe. Farmaajoon marsaa lammataa filamuu hin fedhuu jedhe lammiiwwan Somaaliyaa iddoo hundaa jirtan Farmaajoof sagalee tokkollee akka hin laanne jechuun Abu Mansuur gaafatee jira. Ka dhaggeeffataa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Pireezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden senatoroota ijoo ta'an 2 waliin dilbata kaleessaa walgahii dhuunfaa akkaan barbaachisaa ta'e gaggeessanii jiru. Kunis waa'ee baasii karoora seeftineetii fi qilleensa naannoo kan maallaqni hanqifamaa jiruu fi wixata har'aa koongireesatti dhiyaatu irratti dubbachuuf ture. Hoogganaan deemokiraatota seenata keessaa Chaak Shumarii fi deemokiraatichi senatara Virjiiniyaa dhiyaa Joo Maanshan kan bajetii Baayiden dhiyeessan ka doolaara tiriliyoona 3.5 karoorsan hedduminaan akka gadi cabu gaafatan waliin ture. Ibsi pireesii White House biraa ba'e akka jedhutti sadeenuu karoora ijaarsaa ajandaa jedhu jalatti marii gaarii gaggeessanii jiru. Kunis lammiiwwan Yuunaayitid Isteetsi hojiitti akka deebi'an gochuu fi diinagdeen biyyattii namoota sadarkaa olaanaarra jiran qofaaf otoo hin taane uummata diinagdee sadarkaa giddu galeessarra jiran akka argatan gochuuf keessaa qaba. Marii sadeen isaanii gidduutti gaggeeffame jijjiirama argamsiisuuf akka itti fufu quba wal qabaachuuf waliigaluu isaanii marii kana gaggeessuufis miseensonni baay'een irratti hirmaachuu isaanii ibsamee jira. Afgaanistaan keessatti gargaarsi dhala namaa barbaachisu haalaan dabalaa deemuusaa kan ibsan dhaabbattoonni tokkummaa mootummootaa walakkaan uummata biyyattii miliyoona 22.8 baatii dhufu sadaasaa qabee hanqina wabii nyaataa kan isaan mudachuuf jiru ta'uu ibseera. Jaarmiyaan nyaataaf qonnaa kan tokkummaa mootummootaa akkasumas sagantaa nyaata addunyaa qorannoo walii wajjin gaggeessan akka ibsetti caama walitti bu'insaaf diinagdeen gada deemaa dhufuun walitti dabalamee jireenya isaanii miidhee akka nyaata dhaban taasise. Kanneen rakkinaaf saaxilamuuf jiran keessaa miliyoona 3.2 ijoollee umrii 5 gadi dhuma waggaa kanaa jechuun baatii 2 booda hanqina nyaataan gidiramuuf jiru jedhame kan eegamu ta'uu qorannaan gaggeeffame hubachiisee jira. Baatiin qabbanaa fi cabbii seenaa yeroo jiru kanatti namoota gargaarsa eeggatan dhaqqabuu irratti immoo rakkoo uumuunsaa gabaafamaa jira. Oduun ammaaf qabnu kanuma.